السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركب من جالة تمتوت في كبجمتوت موتر مجرد جبتكم مسنجر تاني نجا في كبجان كنا سمتا جرات الأحر اللي مشى بريدا مشى أداكني كبد اسم فجرة مشى اللي بريدا مشى بريدا أكو سنيجا جرتا مشى جايبة كبد اسم فجرة أنا هكذا مرات بسنت ما إذا نمويو نوجي كلاس نجرا قتي قطو ساسين ولي سنت ما وروني ما عمله كنا تاتا ريجت تستني رشير كلا ورون نمويو هاروتا نمويو subscribe good ati subscribe ngo Ibrahim tarina mal fi video akkana babbareedan kun yeroo gallattis nu askas indira gahu jecha amma asumaan gara gabaabatti gara meeshaatii fi gara gatiitti isin geessa jechuudha jalqaba irratti minxaafii kana minxaafii bareeda minxaafiin kun turkiidha jechuudha akkuma isin argaa jirtan kun kinooti made in Turkey jedha asitti site argitanii made in Turkey jedha Turkey original dha argaa jirtanii barreeffama sirrii argatanii Turkey dha original dha minxaafii bareedaadha namoonni bitachuu barbaadanii inni kun meetira 2 xiqqishuu wayii hanqata jechuudha meetira 2 jecha saantii afurmoo akka hanqata xiqqishuu hanqata jechuudha meetira 2 jedhama meetira 2 jedhanii gurguranii inni kun minxaafii baay'ee bareedaati akkuma isin argitan kana kararii kanaan xiqqoo walirratti maachi ta'uu fi obboleettiin teena akka bitatte gatiin isii ammoo birrii 4,000 fi 900 jechuudha akkuma isin argitan kana minxaafiin kun birrii 4,000 fi 900 inni biraa ammoo biffeedha jechuudha biffeen kun inni biratti baay'ee jaalatamaadha akkuma isin argaa jirtan kana baay'ee jaalatamaa waan ta'eef biffee kana jechuudha yeroo baay'ee kabinnu argatanii garaan isii keessa akkana jira madardaraan asirratti illee mastaawatti daradarama asirratti illee mastaawatti daradarama jechuudha akkuma isin argitan kana jira jechuudha asiin illee kinooti asirratti illee mastaawatti daradarama asirratti illee mastaawatti daradarama jechuudha kunillee akkasuma kun ammoo baakkoonii isaa jechuudha kinooti baakkoonii lama qaba jechuudha argatanii as biraallee kinoo balbala qaba as biratti illee balbala jechuudha banuun naan mijatu kunillee balbala lamaan jechuudha akkana jirti biffee bareedduun kuni gatiin isii birrii 23 jechuudha biffee baay'ee bareedduuti akka argatanii meetiri isaa meetiri kasilsaadha jechuudha meetira 1.60 jechuudha biffee bareedaan kuni namoonni ajajachuu barbaadan ajajadha meetira 1.60 gatiin isii birrii 23 jechuudha gatii qinnaashiidhaanii maashaallah barbaadan taanaan ajajadha sin jira inni biraa ammoo tiraasii kana argatanii akkuma argatan kana kinooti argatanii mikno tiraasiin isaa kana argaa jirtanii akkuma isin argatan kana firaashii 4 fi tiraasii 12 jechuudha argatanii firaashii 4 fi tiraasii 12 akkuma isin argatan kana jechuudha carqiin isaa kan itti hojjetame diizaayiniin isaa kana jechuudha isin ammoo kan barbaadan diizaayinii keessan diizaayinii barbaadaniin ajajachuu dandeettanii obboleettiin teena diizaayinii kanaan ajajatte jechuudha akkuma isin argatan kana jechuudha carqiin firaashii kun tokkochi birrii 1,000 jechuudha carqiin kun tokkochi 1,000 tiraasiin ammoo isii tanaan jechuudha birrii 550 jechuudha tagatiin isii qannasullee hin jira kagatiin isaa dabalullee hin jira jechuudha kun 550 jechuudha tiraasiin takkattiin akkasuma tiraasii 12 baay'ifachuu dandeettan jechuudha akkuma isin argatan kana firaashiin ammoo firaashiin tokkochi kinooti firaashiin isa kanaan jechuudha firaashiin isboonjii kanaanii firaashiin tokkochi birrii 1,700 jechuudha akkuma isin argatan kana firaashiin kun garuyyuu hoggaa 3 hin booda gaddeebi'ullee gaddeebi'a jechaadha deebuu danda'a qofa osoo hin taane gaddeebi'a namoonni barbaadan boondiidhaan ajajachuu dandeettanii boondiidhaan isinii hojjechiisa jechuudha ka barbaadan ammoo kabiriin isinitti ol baha jettan kanaan ajajachuu dandeettanii boondiidiin firaashiin tokkochi jechuudha carqii isaas ofirraa hin qabaatiin duwwaan isaa jechuudha birrii 6,000 jechuudha duwwaan isaa tokkochi 6,000 akkana fakkaate jechuudha carqii isaa wajjin birrii 7,000 jechuudha kun ammoo carqii isaa wajjin birrii 2,700 jechuudha carqiin isaatii fi firaashiin tokkochi walirratti jechuudha birrii 1,200 jechuudha akkana fakkaata inni biraa ammoo walaliidha walaliillee akkuma isin argitan kana kanaan ajajatte jechuudha obboleettiin teennaa walaliin asii akkana jira hinooti karariilleen hin bareeda jechuudha argitanii meetiriin tokkochi akkuma isin beektan birrii 270 jechuudha meetiriin takkattiin 270 jechuudha akkana fakkaata inni biraa ammoo abbaa rakabootii abbaa gadaati rakabootiin abbaa gadaa kun guddichaan jechuudha namoonni barbaadan ajajachuu dandeettanii rakabootiin kun guddaadhaani
Rakabooti qabatee siinii qabatee walirratti birrii 3,000 qofa jechuudha. Gatiin isaa qinnaashiidhaani argartanii rakabootiin kun guddaadhaani guddaan rakabootiin guddaan kan ofirraa qaba jechuudha. Saarvisii kanallee ofirraa qaba, maandajaallee ofirraa qaba. Akkuma argartan kana siinii abbaa gadaa firee 12 wajjin jechuudha. Argartanii siinii abbaa gadaa firee 12 wajjin birrii 3,000 qofa jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Sufraan margaa kunillee guddaadha, baay'ee guddaadha. Akkuma argartan kana kinooti gamas irratti bootaan haganaa muluun tirfii irraa hafe jechuudha. Argartanii gatiin isaallee sufraan kunillee birrii 900 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata. Maashaallah rakabotiin kun guddaadha, xiqqaadha yoo barbaadan gatiin isaa hin qannasa jechuudha. Inni kun baay'ee guddaadha jechuudha. Guddaa macarrashaati. Gatiin isaa akkasii. Inni biraa immoo mandajaadha. Mandajaan kun mandajaa guddaadha. Argartanii isin mul'ata guddaadha. Baay'ee tokko guddaadha. Akka kanaa gadi illee hin jira. Isin baay'ee isin mul'ata jedhee yaada. Gatiin isaallee birrii 1,200 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa immoo saarvisii warqaammaadha. Saarvisii warqaammaa saarvisii baay'ee bareedduudha. Argartanii miikino warqaammaa bareedduudha. Firee 3 sitti walirra gurgurama. Firee 3 birrii 3,500 jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinooti. Birrii 3,500 firee 3 wal caala jechuudha. Akkuma argartanii waan as keessa jiruu fi karariin isaa akkana ni jira. Firee 3,500 jechuudha. Inni biraa immoo feermuuziidha. Feermuuzii kanaa fi saniin naa bitan jettee obboleettiin ta'inna. Feermuuziin kun guddaadha. Akkuma isin argitan kana baay'ee bareedaadha illee ka ta'e jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,500 jechuudha. Tokkochi lamaan isaa barbaadan birrii 5,000 jechuudha. Inni biraa immoo feermuuzii kanallee biratti noormaanii kanallee naa bitan jettee obboleettiin ta'in. Isa kanallee bitee fi inni kunillee birrii 2,000 jechuudha. Argartanii inni kunillee warqaammamaa birrii 2,000 jechuudha. Inni illee guddaadha jechuudha. Mitiri litiri lama moo tokkoo fi bira natti fakkaata. Akkasii guddaadha kunillee kinooti akkana fakkaata. Tokkoo fi homaa inni kuni gatiin isaa birrii 2,000 jechuudha. Inni biraa immoo siinii fannooti. Siinii fannoo kanaan jechuudha. Ka isin bitnaan jettee bitee fi siinii fannoo kanaan siinii fannoo kun birrii 1,800 jechuudha. Inni xiqqaadhaan guddaadhaan illee xiqqaan illee naa bitnaan jettee obboleettiin ta'inna guddaan illee bitee fi guddaallee akkuma isin argartan kana kinooti birrii 2,500 jechuudha. Inni biraa immoo tiriidha. Tirii kana naa bitnaan jettee tiriin kun lachuuyyuu gurguddaadha, xiqqaaf keessaa hin qabu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinooti. Kun 600 jechuudha. Kun ammoo 500 1,100 jechuudha. Walirratti akkana fakkaata. Akkana fakkaata jechuudha. Inni biraa ammoo zayitiidha. Zayitiin ammoo abbaa litirii 3ti. Zayitii abbaa litirii 3 birrii 500 jechuudha. Inni biraa ammoo distiidha. Distiin kun distii guddaadha. Distiin kun distii guddaadha. Argartanii distii guddaadha. Gatiin isaa ammoo distiin kun distii guddaadha. Argartan jedhee yaada. Sirri isin mul'ata. Kinooti. Gatiin isaa birrii 1,800 jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa immoo jookii maayikaati. Jookii maayikaa kana burcuqqoo ofirraa qaba hin beektanii kinooti isa kana jechuudha. Burcuqqoo 6 ofirraa qaba. Gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha. Akkuma isin argartan kana akkana fakkaata jechuudha. Inni biraa immoo burcuqqoo fannoo ta'ee ka fannoo osoo hin taane abbaa gadaatiin ta'e jechuudha. Abbaa gadaa noormaanii osoo hin taane ka abaaboo ofirraa qaba jechuudha. Jabanaadha. Jabanaa homaa of keessaa qabu abaaboodhaan jechuudha. Akkuma isin argartan kana siinii bunaa siinii 12 of keessaa qaba. Inni biraa ammoo jabanaa bareedduu isin argartan tan argartanii jabanaa bareedduu tan of keessaa qaba jechuudha. Jabanaa argartanii. Inni biraa ammoo makarajii aananii of keessaa qaba. Maqannashaa jechuudha. Maqannashaa asirraa fudhanii asi qannasan ofirraa qaba jechuudha. Inni biraa ammoo ka sukkaaraa ofirraa qaba jechuudha. Kidaaniin isaallee as keessa jira jechuudha. Ka sukkaaraa ofirraa qaba jechuudha. Argartanii. Inni biraa maqammacaallee ofirraa qaba. Siiniin bunaa ammoo siinii 12 argartanii. Siinii 12 siinii baay'ee bareedduudha. Akkuma isin argartan kana baay'ee tokko bareeddii anufi kiyyaa jaaladhee bitee jechuudha. Akka argartanii muluun isaatu shaklaadha. Jabanaallee shaklaadha. Gatiin isaa ammoo birrii 3,500 jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata. Inni biraayyuu ammoo maankaa fannoodha. Maankaan fannoon akkuma isin beektanii kanaan durallee beektanii isa kanaan jechuudha. Kinooti isa kanaati maankaa fannoodha. Maankaan fannoon kinooti isa kanaan jechuudha. Gatiin isaa ammoo
kinooti isa kanaan jechuudha argaa jirtanii gatiin isaa birrii 1,200 jechuudha akkuma isin argaatan kana. namoonni bitachuu barbaadan meeshaa kanneen jaalattanii lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heeloonaan jechuun irraanfatinaa. inni biraa mooyyuu duqeetiidha. duqeetii illee maatii ofiitiif bitta jechuudha. obboleettiin kenna kinooti duqeetiin kiiloo 50 jechuudha 50dha jechuudha. duqeetiin 50 birrii 4,000 fi 400 jechuudha. maqaa qabaa dastaadha jechuudha. kuni dastaa jechuun duqeetii baay'ee oriijinaaliiti. kabiraa immoo 1,300 illee hin jira birrii xiqqoo wal caale jechuudha. namoonni kanneen meeshaa kanneen jaalatan keessa na dubbisu tasumallee hin irraanfatinaa siin jedha. meeshaa babbareedaa kanneen akka bitattaniif keessa na dubbisa. mastaawotiin keessa galu ka biffeessuun isa kana jechuudha. akkana fakkaataa meeshaan kenna har'a lakkoofsi bilbilaa kee irra deebisinii kenna duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamilleen waasaappiilleen iimoolleen kanumaa daayiriktiilleen ittiin argachuu dandeettan.